narraa fuudhaa deemaa isiniin qaradhaa ni dandeenya. Isaa kanarratti murtii kennisiisuu ashkarticha suniin waa kanneen itti murteessisuu ni dandeenya. Yaa Roobiin kiyyaa akkas godhuun faayidaan qabu. Aniin kun har'aan dura ashkarticha fajaajaa sun bira dhaqeetiin akkaati jettu kana godhee ni dide. Eegiseen bira dhaqee akkasitti na dide. Yaada kana dhiheessee fiitii hayyamuu dide. Ani kaniin si baanu jiru kannaa xixiqqoo sunimi kannaa guddoo khaznaa kabiirootii keessaa kan nu qabna. Kennaa haalaan guddoo taate. Kannaa tana kaniin qeebalu. Ulaagaa lafa kaayuudhaani. Ulaagaan tun maali laata? Duramee wahiin si gaafadhaatii deebisaa naaf himi. Isin Yahudaan Filistiin aadaa teessanii miti waggaa hunda keessatti ayyaana Fishii yookaan Faasikaa kana keessatti nama du'atti murteessan gadhiisuun. Akkasitun aadaa teenya. Garuu yaa kabajamaa waliigalteen teenya hoo duuba dhiifama ogguu takka waaniin si himuu qabu jira. Yaa gooftaa kiyya rakkoo takkaa jira. Rakkoo maali? Naa himi rakkoo maalii baanta? Mana hidhaa huznii keessa gurbaa biraatti jira katti murtaa'e. Balabaas je'anii maqaasaa waan haalaan biyya keessatti jeequmsa haasaa tureef jecha du'aatti murtaa'ee jira. Ummanni akka himutti Alcaazaaris Balabaasii ajjeesee ja'an. Waan kana ta'eef jecha ummata bal'aa waan filatu laaluun dirqama. Moo Balabaas. Ani murtii dubbii tanaa ummata keessaniif hin dhiisa. Tana kuna ulaagaan tiyya. Saaxirtichi kun dachii balleessu jiraatii nurraa ajjeesa. Nuti Balabaas nuti namicha kana harkaa isaa fi Muhammaan kana ajjeefamuu qaba. Nurraa ajjeesaan barbaadu isaa nurraa ajjeesa. Nuti Balabaas barbaanna.